Yooyyaa gabbodaadoo babaaroo fafayyaa nageenyi badhaadhaa akkam jirtu hordoftoota Shinniigaa Broadcasting Service. Oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin anbaa isaa turaati. Abbaa waboon ibsa haala yeroo irratti baaseen of ittisuun mirga uumamaati jedhe. Mucaan ganna 14 miseensa raayyaa ittisa biyyaa booji'aman keessatti argamte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Abdallaa Hamdook bilbilaan dubbisanii. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Abbaa waboon ibsa haala yeroo irratti baaseen of ittisuun mirga uumamaati jedhe. Lolli sanyii duguuggaa paartii bilxiginnaa yookiin PP'n Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru waraana bilisummaa Oromoodhaan fashaluu irra darbee waraanni bilisummaa Oromoo dachee Oromiyaa dhuunfachuu eegaluun abdii guddaa Oromootti horee jira kan jedhu ibsi abbaa waboo kun. Lolli waraana bilisummaa Oromoon gaggeessaa jirus lola haqaa yookiis justice war kan nagaa waaraa dhalchuuf gaggeeffamaa jiru ta'uu eera. Lolli amma biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru itti baha dogoggoraa siyaasaa EPRDF baroottan darban keessatti raawwate irraa kan madde ta'uu ibsuun herregi aangoo siyaasaa humnaan dhuunfatanii humnaan tikfachuun ni danda'ama jedhu uummataa fi biyya keenya gatii ulfaataa baasisaa jira jedha. Lolli kun sababoota garaa garaaf dachii Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jira kan jedhu ibsi abbaa waboo kun Oromoon Walloo PP fi humna addaa naannoo Amaaraa deeggaranii lola kana keessatti hirmaachuu jechuun seenaa sanyii duguuggaa yeroo dhiyootti Shawaroobit keessatti raawwatame dagachuu jechuudha. Loltuu PP fi faannoo obboloota abbaa fi haadha keenya qalaa jiran deeggaruu jechuudha. Loltuu har'allee qe'ee Oromoo Gujii, Wallagga, Walloo, Matakkal, Gindabaratii fi kan kana fakkaatan mancaasaa jiruu fi ilmaan Oromoo dirree fi hidhaa keessaa baasanii akka bineensaatti ajjeesaa jiran gargaaruu jechuudha jechuun ilmaan Oromoo lola qe'ee Oromoo itti dhufe kana Oromoon ofirraa ittisuuf mirga guutuu qaba kan jedhu ibsi kun balaa kana ofirraa xiqqeessuuf gurmuu ofii jabeeffachuu fi qawwee argame mara ofitti fudhatee qaama leenjii lolaa qabuu fi ijaaramee jiru hidhachiisuun lola mirga sabaa fi mirga abbaa biyyummaa ofii kabachiisuu cina akka hiriirus yaadachiisa ibsa qabxii 10 of keessaa qabu baasee ibsa isaa goolaba. Mucaan ganna 14 miseensa raayyaa ittisa biyyaa booji'aman keessatti argamte. Daa'imni ganna 14 kan maqaan ishee Xummee Liibaan jedhamtu dhalattuu godina Booranaa Aanaa Dubulluq ganda duwwaa tokko kan taate miseensa raayyaa ittisa biyyaa kan dirree kaabaa irratti humna ittisa Tigraayin booji'aman keessa jiraachuu TV'n Tigraay afgaaffii godheen saaxile. Xummee Liibaan duraan utuu gara raayyaa ittisa biyyaatti hin makamiin maatiin ishee harka qalleeyyii waan ta'aniif buna jabinaa danfistee maatii ishee gargaaruun jiraachaa akka turtes beekameera. Boodarra kaadireen bilxiginnaa sossobuun yoo makalaakiyaa deemte miindaa gaariitu siif kaffalama maatii kee birrii ergitee fi gargaarta jechuun sobanii gara waraanaatti akka makamtu taasisuu dubbatteetti. Yeroo ammaa miseensi raayyaa ittisa biyyaa waraana dirree kaabaa irra guutanii kan jiran ilmaan Oromoo umriin gadii ta'uu ragaan bahu agarsiisaa jira. Daa'imman tooftaa lolaa homaa hin beeknee fi leenjii waraanaa gahaa hin qabne danuun haleellaa humna TPLF'n ajjeefamuun jumlaan boolla tokkotti awwaalamaa jiraachuunis barameera. Manni amantichaa Sinodoosiin Itoophiyaa waraana Tigraay irratti labsame balaaleffachuu qabaa jedhe. Sinodoosiin Itoophiyaa waraana Tigraay irratti labsame hin balaaleffatu taanaan manni amantaa Ortodoksii Tigraay beekamtii akka hin kennine beeksise. Yeroo dhiyoo asitti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraatiin guutamaa dhufuun kan dubbatamaa jiru Sinodoosiin Itoophiyaa torbee darbe yaa'ii olaanaa taasisaa ture. Sinodoosiin Itoophiyaa waraana Tigraay irratti labsame hin balaaleffatu taanaan manni amantaa Ortodoksii Tigraay beekamtii akka hin kennine beeksise. Yeroo dhiyoo asitti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraatiin guutamaa dhufuun kan dubbatamaa jiru Sinodoosiin Itoophiyaa torban darbe yaa'ii olaanaa taasisaa ture. Dhimmicha irratti ibsa kan kenne mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti manni lubummaa Tigraay Sinodoosichi dhumaatii jumlaa Tigraay keessatti raawwatamaa tureef beekamtii kennee hin balaaleffatu taanaan ajaja Sinodoosiin dabarsu akka fudhachuuf hin dirqamne ibsee jira. Baatii caamsaa darbe Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan ta'an Abuna Maatiyaas sirni bilxiginnaa akka hin dubbanne na dhorkee jira jechuun qeeqa jabaa sirna bilxiginnaa irratti dhiyeessuun isaanii kan yaadatamudha. Oduu biyya alaatiin Gamtaan Afrikaa Sudaan sochiilee isaa hunda keessaa dhorke. Gamtaan Afrikaa fonqolcha mootummaa wiixata darbe Sudaanitti gaggeeffame hordofee biyyattii sochiiwwan isaa hunda keessaa dhorkuu beeksise. Dhorkaan gamtichi Sudaan irra kaa'e kun hanga mootummaan ce'umsaa siivilootaan gaggeeffamu bakka isaatti deebi'utti kan turuudha jedheera.
kanarratti gabaasa qabna. Eeyun fonqolcha mootummaa wiixata gaggeeffame kun faallaa heera mootummaati jedhe. Bara 2019tti manni maree tasgabbii fi nageenya gamtaa Afrikaa Sudaan aangoo bulchiinsi mootummaa ce'umsaa siivilii hanga hundaa'utti gocha gamtichaa hundarraa kan uggure. Biyyattiin ammas taanaan daandiin muddamaa amma keessa jirtu keessaa ittiin baatu tokkichi bulchiinsa siiviliin hoogganamuu hundeessuu ta'uu eere. Akkasumas manni maree tasgabbii fi nageenya gamtaa Afrikaa namoota dhuunfaa fi gartuulee bulchiinsi siivilii akka hin hundoofne gufachiisan akka tarkaanfii adabaa irratti fudhatu beeksise. Uummatni Sudaan heeraa fi jaarmiyaalee biyyattiin gara dimokiraasiitti ceesisan qabaachuu barbaadu isaanii akka deeggaru ibsuun manni maree waraana biyyattii garuu aangoo qondaaltota siiviliitti dabarsuu dadhabuu hime. Manni maree tasgabbii fi nageenya gamtichaa akka jedhutti fonqolcha mootummaa Ebla 11/2019 hordofee biyyattiin bulchiinsa mootummaa siivilii hoogganamu hundeessuu hanqatte jedhe. Manni maree tasgabbii fi nageenya gamtaa Afrikaa hokkora lubbuu namoota nagaa akka darbuuf miidhamni qaamaa akka qaqqabuuf ka'umsa ta'e balaaleffate. Kana malees manni maree tasgabbii fi nageenya gamtichaa kun dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa qooda fudhattoota Sudaan keessa jiran IGAD fi koomishiniin mirga namoomaa qindeessuun wixineen ta'ii bara 2019 lubbuu namaa dabarse qorachuuf oolu mana marichaatiif akka dhiyaatu gaafatee jira. Mormiiwwan humna waraanaa aangoo dhuunfate kana irratti bahame magaalaa Kaartum keessatti gaggeeffamu guyyaa sadaffaaf itti fufee jira. Waldaaleen hojjettoota doktorootaa fi hojjettoota zayitaa bakka bu'an mormitootatti makamaa akka jiran dubbatu. Roobii ganama State Secretary US Antonio Blinken ministeera muummee Abdallah Hamdok kan aangoorraa kaafaman mana isaanitti deebi'uu hordofee bilbilaan dubbisanii jiran. Abdallah Hamdok yeroo fonqolcha mootummaa kana kan to'ataman Antonio Blinken humnoota waraanaa gaggeessitoota siivilii akka gadhiisaniif gaafatee jira. Gabaasa dhihaateef Rahmat Siraaj Shinniigaa Broadcasting Service irra. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Abdallah Hamdok bilbilaan dubbisanii kanarratti gabaasa qabna. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken ministeera muummee Sudaan aangoorraa fonqolchaman Abdallah Hamdok bilbilaan haasofsiisan. Hamdok mana isaanitti deebi'uun hordofuun ture Antonio Blinken kan dubbisan. Hamdok fonqolchi mootummaa wiixata wayita raawwatamu qabamuun hidhamanii turan. Ergasii mana jireenya ajajaa waraanaa fonqolcha raawwatan keessa akka jiran ibsamee ture. Ibsa ministeerri dhimma alaa US baase akka jedhutti Blinken ministeera muummee Sudaan Hamdok hidharraa gadhiifamuu simachuun madditti waraanni Sudaan hooggantoota siivilii hidhatti hafan akka gadhiisan waamicha dhiyeessan. Hiriirri mormii waraanni aangoo dhuunfachuu balaaleffatu halkan guutuu kan itti fufe yoo ta'u magaalaa guddoo biyyattii Kaartuumitti karaan cufamee hiriirri itti fufee jira. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii gartuulee siyaasaa siivilota humnoota nageenyaa irratti kakaasu jechuun fonqolcha mootummaa maaliif akka barbaachise dubbataa turan. Fonqolchi mootummaa Sudaan ministeera muummee fi kaabinoota isaanii to'annoo jala oolchee fi mootummaa siivilii diige. Mormii dhalatee wal qabate yoo xiqqaate namoonni 10 ta'an ajjeefamanii jiru. Waraanni fi bulchiinsi siivilii hagayya bara 2019 pirezidaantiin baroota hedduu biyyattii bulchan Omar al-Bashir erga aangoorraa buqqaanii as aangoo qoodatanii biyya bulchaa turan. Bashirin aangoorraa kan buuse humna waraanaa ta'us uummatni daandiitti ba'ee bulchiinsa siivilii akka hundaa'u gaafachuu isaaniitiin waraanni bulchiinsa siivilii ijaaruuf karoora baase. Aangoo waliin qooduu gara bulchiinsa dimokiraasiitti ce'uu wal ta'ame. Manni maree walabaa koree waloo waraana fi siiviliin hundaa'e biyyattiin gara bulchiinsa dimokiraatawaa filannoo irratti hundaa'etti ceesisuuf eegamaa ture. Wiixata darbe fonqolcha mootummaa kan keessummeessite Sudaan buufata xiyyaaraa guddicha irraa balaliin kamuu akka hin gaggeeffamne dhorkite. Tajaajilli bilbilaa fi intarneetis danqamee jira. Gabaasa dhiyaateef Rahmat Siraaj Shinniigaa Broadcasting Service irra. Mallattoon pilaanetii jalqabaa sirna gaalaksii keenyaan ala jiru argame. Astiroonomaroonni sirna gaalaksii keenya keessatti argamtuun alatti pilaanetii jalqabaa argachuuf mallattooleen mul'achuu ibsanii kanarratti gabaasa qabna. Hanga ammaatti astiroonomoonni addunyaawwan exoplanets jedhamuun ibsaman 5,000 kan aduun olitti urjiiwwan irra naanna'an kan argatan ta'us hundi isaanii Milky Way gaalaksii keessatti argamu. Pilaanetiin jalqabaa Milky Wayin alatti argamu hin ooltu jedhame guddina hanga pilaanetii Saturn ga'u akka qabdu. Teleskooppiin X-ray Chandra jedhamu qabeenyummaan isaa kan dhaabbata naasaa ta'e bira ga'uun gabaafameera. Akka gabaasa kanaatti pilaanetiin kun Messier 51 gaalaksii keessatti argame.
Gaalaksiin kun gaalaksii Milky Way jedhamu kan ardiin keenya keessatti argamturraa bara ifaa miiliyoona 28 fagaatee argama. Bu'aan qorannoo haaraa kun imala pilaanetiin tokko urjiiwwan marsu itti qaxxaamuruu fi ifa urjiileef haala ifaa pilaanetichaa teleeskoppiin qorachuu irratti hundaa'e. Tooftaan kun amma dura addunyaawwan yookaan exoplanet kumoota hedduu ittiin argachuuf gargaareera. Dr. Rosaanne Di Stefano fi hiriyoonni isaanii gadi fageenyaan ifa X-ray addunyaa haaraa kana meeshaa X-ray Bright Binary jedhamuun argame qorachaa turan. Malli humnee itti fayyadamne gaalaksiiwwan biroo keessatti sirna pilaanetii jiran yeroo jalqabaaf adda baasuuf ammatti mala dandeessisu isa takkittiidha jedhan. Giddugala astiroofiiziksii Harvard Simsoniyaan keessatti kan qoratan Dr. Di Stefanoon yeroo dubbatan. Malli kun meeshaa X-ray Binary irratti pilaanetii haaraa argachuuf mala addaatisii jedhaniiru. Dr. Di Stefanoon malli amma dura Milky Way gaalaksii keessatti addunyaawwan jiran adda baasuuf itti gargaaramaa turan gaalaksii biraa abuuruuf yeroo yaalu caccabuu simaniiru. Astiroonomittiin dubartii argama qaama pilaanetii haaraa ta'uu malu kanaa Dr. Di Stefano malli maayikroolaayisensing jedhamu pilaanetoota gaalaksiiwwan biroo keessa jiran beekuuf abdii horaa jiru jedhaniiru. Argannoon isaanii kun bu'uura amansiisaa akka qabu himanii ogeeyyiin biroon argannoo haaraa itti dabaluu akka danda'anis dubbataniiru. Adeemsa saayinsiitu akkasitti hojjetaa jechuunis ibsan. Bu'aan qorannoo isaanii barruu Nature Astronomy jedhu irratti barraa'eera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattan ture qophiilee Shinniigaafan waliin turtii gaarii.